السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن يرتن خبجم توتا خينا قالي في جالتمو أكسم ماتي جانا اف ام تكنولوجي نجين ربي بكجرت مرت إذن هردو فيجا الرس فيديو تكورسين كبدير فيجودا فيديون أراه أكو من جانا قرتن خانتي واي channel YouTube تي والقبض هاي جودا واي channel YouTube تي والقبض هاي روجنو ونيوتي أرا فيديو أراه خنا خيست إذن قرسيسو ديبنو جودا مالي في سبسكرايبر خيجا نورا إرتا يوخي نمو yuutuubiin maaliif sabskraayibeera keenya nurraa hir'isaa kan jedhuun isinii qabadhee dhufee jechuudha. Akkasuma seera yuutuubiitii wajjin wal qabsiifnee toftaalee takka takkas isiniif itti daanee jechuudha. Akka sabskraayibeera keessan hin hir'amneef faala tokko isinii qabannee dhufnee jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoon kun isin barbaachisaa hamma dhumaatti nu wajjiniin turaan afeerraa keenya. Dhaab. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaalli kun akkuma agartan chaanaala haaraa lafa ol ka'aa jiru waan ta'eef obboleessa keessa kan bira dhaabbachuudhaaf channel kana subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna akkasuma viidiyoo kana obboleeyyan keessan hedduu bira akka nu ga'uuf jechuudha YouTube algoritimiin viidiyoo kana like kannaa fi isiniin jenna osoo yeroo hin gubne jechuudha waliin gara viidiyoo teenyaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneetii jirra jechuudha. Viidiyoon har'aa akkumaan yeroo jalqabaa isinii tokkoof yaaletti wanni har'a wal qabatuun jechuudha. Maaliif sabskraayibarii chaanaala keenyaa nurraa hir'ata yookiin ammoo yuutuubiin maaliif sabskraayibaroota keenya nurraa hir'isaa kan jedhuun qabadhee isinii dhufe jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoo kana keessatti akkuma jalqaba isinii tokkoof yaaletti jechuudha. Seerota yuutuubii dabalatee jechuudha. Sababoota yuutuubiin sabskraayibaroota keenya nurraa haquuf yookiin nurraa hir'isuuf isinii himna. Boodarratti ammoo furmaata akka sabskraayibarii keessan isinirraan haqamne yookiin akka yuutuubiin sabskraayibara keessan isinirraa hin haqneef jechuudha. Maal godhuu qabdanii kan jedhuun isinii qabadhee nu hojii turaan isin jenna. Fakkeenya tokko haa isin garsiisu fakkeenyaaf kabajamtoota hordoftoota keenya akkaataatti yuutuub algoritimiin jechuudha sabskraayibara keenya irraatti hir'ise. Fakkeenyaaf san seenuudhaaf jechuudha asumaan analaayiitiksii keessa seenne analaayiitiksii keessa erga seenne booda asumaan advaansed mood hajoo jira jechuudha bakka tana san kilii goona. Erga advaansed moodiin akkana nuuf fidee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya asumaan gabbuunee jechuudha bakka mallattoo ida'uu tana to'inaa jechuudha. Mallattoo ida'uu tana kilii goona. Akkuma agartan naannoo kanatti jechuudha subscribers lost hajoo kana kilii goona. Hayyee amma gaddeebinee haalaaluu gasseenee jechuudha. Akkuma agartan guyyaa 28 kana keessatti subscriber 3 dhabnee jechuudha. Mee guyyaa amata guutuu haa godhu. Yookiin hanga chaanaalii kan baname as haa godhu. Hayyee nuuf fidee jira waan ta'eef gassiinee haa laallu. Akkuma ijaan agartan sabskraayibar 92 dhabne jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jalqaba isaa jechuudha seera yuutuubiin sabskraayibara wal qabsiisee baase kana haa laallu. yuutuubiin kabajamtoota hordoftoota keenya egaa maaliifii fi sabskraayibaroota keenya haqaa jennee yoo kan gaafanne taate jechuudha. Googiliis gaafatanii akkasuma yuutuub helpis gaafatan jechuudha. Sababoota lameen kana isinii fida jechuudha. Sababoonni lameen kun yuutuubiin akka sabskraayibaroota keenya haquuf yookiin nurraa hir'isuuf jechuudha sababa ta'anii jechuudha. Kunneen keessaa egaa kan jalqabaa akkuma agartan purchasing youtubers from third party websites kana jechuun maal jechuudha warroota garii jira kan chaanaala banatanii jechuudha yuutubaroota garagaraa irraa yookiin websaayitiilee garagaraa irraa sabskraayibara bitatan jechuudha. Sabskraayibara bitachuun gonkumaa hin barbaachisu jechuudha. Itti nama adabsiisa chaanaala guddaa qabaattu xiqqaa qabaattu irraas gaafachiisaa jechuudha akka seera yuutuubiitti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf kan jalqabaa warroota sabskraayibara bitanii jechuudha. Sabskraayibara bituun dhorkaa akka ta'e asumaan hubachuu qabdanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf warri sabskraayibara bitatee chaanaala kee hordofu yoo jiraate jechuudha. Sabskraayib yoo si godhanis jechuudha. Sabskraayibara isaaniitis ni haqama. Akkasuma viidiyoon isaan daawwatan jechuudha yookiin viiwiin isaan si viidiyoo teenya ilaalanis ni haqama jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf tokko kan rakkoo nu ta'e warroota sabskraayibara bitan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kan lammaffaa ammoo sub for sub. Sub for sub jaanii websaayitiilee garagaraa irra jira keessattuu telegiraama irratti jechuudha. Akkuma agartan sub for sub exchanges and services from third party websites that subscribe you to multiple channels which then subscribe to you back. Sub for sub jechuun anis subscribe godha atis subscribe na godhi jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Osoo viidiyoo dalaguutti hin jirre akkuma firraa subscriber guddifachuudhaaf jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya.
Kanaaf sab for sabiin baay'ee hamaadha akkasuma bala qaba jechuudha. Egeree chaanala keenyaatiif baay'ee badaadha. Wantoota chaanalli yuutuubara tokko keessaa haqamuu qabu keessaa sab for sabii fi sabskiraayibara bituun baay'ee hamaadha. Miidhaa hangana hin jedhamne chaanala keenyarra geessisa waan ta'eef irraa of eeggadhaa isin jenna. Sab for sabiin tun egaa waan bareedduu nuuf fakkaata. Akkasuma appilikeeshinoota biraatti jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kan akka ati sabskiraayibara bitattu akkasuma akka ati sabskiraayib nama gootuuf viiyuus akka bitattu si kakaasan jechuudha. Wantoota akkanaatirraa fagaachuu qabdanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM Teekinooloojii. Waa'ee seera yuutuubii hangana yoo jenne jechuudha. Mee gara yuutuubiitti isin haa deebisu. Egaa gara yuutuubiitti yeroo dhufnu jechuudha. Inni sadaffaadha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Yeroo namni sabskiraayib isin godhu jechuudha. Keessattuu nama tokko yeroo itti himtan jechuudha. Akkanattiin chaanaala kanaa kana banee sabskiraayib ni godhi jettanii jechuudha. Namni san daayireektuma chaanaala keessan seenee daqiiqaa tokko osoo hin ilaalin jechuudha. Akkanumatti yoo viidiyoo keessan osoo daqiiqaa tokko hin ilaalin sabskiraayib godhee bahee jechuudha. Ni hir'ataa jechuudha. Viiyuu isaatis sabskiraayibara isaatis jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf amma sarchi keessa seettanii jechuudha. Akka namni sarchi godhee maqaa keessan argatee sabskiraayibs godhuudhaaf jechuudha. Haala kanaan itti qabnu qabda. Fakkeenyaaf amma FM Teekinooloojii jee haa barbaadu. Akkuma agartan gaa qiyyaas kun asuma jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM Teekinooloojii. Kanaaf gaa akkuma agartan ani sabskiraayibiin naan hayyamu waan ta'eef chaanaala biraa irratti isin agarsiisu. Chaanaala kana fakkeenyaaf amma chaanaaluma gubbaa kana jechuudha. Namni tokko gisee sabskiraayib hana godhuu barbaaddan jechuudha. Maqaa kee kan sirriidha kan niifiiti akka sarchi godhuuf jechuudha. Yeroo sarchi godhu ammas chaanaala kana keessa seenee viidiyoo ta'e ilaaluun qabu jechuudha. Yoo xiqqaate yoo viidiyoo ta'e ni ilaala jee daqiiqaa afurii ol ilaaluu qaba jechuudha. Viidiyoo ta'e ilaalee sabskiraayib godhee akka sabskiraayibiriin kee siif hafuuf jechuudha. Yookaan sirraa haqama waan ta'eef akkas godhuu hin qabu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf maal godhuu qaba? Kallattumaan sabskiraayib godhee jechuudha. Akkanatti fakkeenyaaf amma osoo viidiyoo ta'e ilaalle jechuudha. Haala kanaan sabskiraayib godhee keessaa bahuu qaba jechuudha osoo viidiyoo waa takka hin ilaalin jechuudha. Maaliif viidiyoo keessa seenna waan ta'eef warri yuutuub algooriizimiidha jechuudha hin ilaalan jechuudha bakka tana. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya sabskiraayibariin keessan akka isin hafuuf jechuudha haala kanaan sabskiraayib nu godhaa jaati warra sabskiraayib isin godhuu barbaaduuf itti himadhaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf gaa kabajamtoota hordoftoota keenya nama tokko yoo liinkii keessan ergitanii jechuudha sabskiraayib isin godhu dura daqiiqaa afurii ol ilaaluu qaba jechuudha viidiyoo keessanii akkasuma chaanaala keessan osoo sarchi godhee jechuudha osoo viidiyoo keessan seenin sabskiraayib isin godhuu qaba jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM Teekinooloojii. Kanaaf akkaataatti sabskiraayibara hedduu argate viidiyoo dhuftu keessatti isin dalaga. Viidiyoolee ammaan duraa jechuudha akkaataa itti chaanaala sirrii banatan akkasuma mata dureewwan yookiin yaadota yuutuub irratti hojjechuudhaaf nu barbaachisan kan fudhatama qaban jechuudha. Akkasuma ibsa waa'ee yuutuub istuudiyoo jechuudha akkaataa itti fayyadama isaa yoo barbaadan diiskiripshinirraan isin kaayaa viidiyoo diiskiripshina isii keessa seentanii laaltanii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya keessattuu yuutuubaroonni haarayni jechuudha. Kanaaf hamma viidiyoo biraa tan akkanaatiin wal agarrutti nagahee rabbii keessa nu jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.